nama gargaaruudhaaf Oromoo hin tahin, nama gargaaruudhaaf Harargee hin tahin, nama gargaaruudhaaf Arsii hin tahin, nama gargaaruudhaaf Jimma hin tahin, nama gargaaruudhaaf Shawaa hin tahin, nama gargaaruudhaaf ilma namaa qofa ta'e. Ammoo hogga ilma namaa gargaartu qalbii qulqulluudhaan. Waan siyaasaa waan duraan irra wal dhabdanii fi atakaaroodhaaf kana kanallee kaasi. Nama gargaaruudhaaf hin zinja. Sigalee arra obboleessa keenya Ustaaza Mustafaa Khaliifaa shabaaba lafarraa ol ka'u jiru isaatiitu nurraa haa dhukkubsate. Isa san cina akka dhaabbannuuf hin dhufe ni dhukkuba kaleedhaatiitu itti ka'e. Dhukkuba kaleedhaa. Kaleen takka duutee jirti. Qalleeti sirraa baasnaa jedhaniin. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyya akka nam tokkootitti tanaafiin sagalee ta'uudhaaf isin bira dhufe. Maaliif namni kuni feesbuuka keenya kana jala namootan adda addaatii jira. Namoota waan kana hin agarrifaadhaa jira. Namoota waan kana quba hin qabnee jira. Anis namootan feesbuuka kiyya kana jala jiran dhageessisuudhaaf hin ol ba'e. Namuu silaa warroottan feesbuuka isaa kana jala jira ol ba'ee silaa dhageessisee hedduu gaarii. Maaliif kan ayyoon keessa kiyya keessaa qarshiiniin obboleessa kiyya san cinaadhaan dhaabbadhu yoo inni qabaanne warroottan na jala jiruu jira, warroottan na gubbaa amma jiruu jira. Isaan sayyoon dhageessise isaan sun baasanii gargaaruu danda'an, cinaa dhaabbachuu danda'an jechuudha. Yoo ammaaf keessa keessaa hin qabnellee guyyaa birootiif itti qabataniiti guyyaa biroo san gargaaruu danda'an jechuudha. Kana jechuun obboleessa ifii tokko hambifachuudha. Obboleessa ifii tokko odoo inni lubbuudhaan jiru cinaa dhaabbachuu jechuudha. Gaafa inni fayyaa qabu ija bareedduudhaan laalaa maashaallah ustaaza keenya jechaa. Ammoo isaa dhukkubni kun itti jiru ka gargaaruudhaaf kana kanaaf harka keenya keessa hin keenya. Gaafa inni karaa fuula rabbii san qote ashaangulliittiidhaan booyuun waan nurraa hin tolle jechuudha. Kanaaf namu kan arraan tana fayyaadhaa boruu ni dhukkubsatta. Kan arraan tana jiru boruu ni duuta. Sigaleemi. Kanaaf lubbuun tun itiyyaa miti. Lubbuun isin deemtaniin tun teessanii miti. Namu lubbuu adda addatti qabdan. Warrootan arraan tana online irra waliin jirru kasa'a booda offline ta'uu jira. Offline hoggan isiniin jedhu kan amrii rabbii itti dhufte amrii rabbii fuutee kuttuun jechuudha. Gartanii? Kanaaf namu waan qabdaniin nama ifii kana cinaa haa dhaabbannuun jechuu barbaada. Linkiin hunu asirra ni jira. Linkii san tuqaatii seenaatii waan achi keessatti deemaa jiruu fi kana kanaas laalaatii akkaataa itti wanni ta'uu danda'amu irratti hirmaadhaa. Gartanii? Ani Jimmaa miti maaltu na naqee ani Harargeedhaa, ani Arsiidhaa, ani Shawaadhaa waan jaamaa dhiisa. Sigalee nama ifii tokko cinaa dhaabbachuudhaaf ati nama ta'e qofa. Namni kun fedhu Amaara haa ta'u, fedhu Kiristaana haa ta'u, amantii birootillee haa qabaatu. Ati wanni ati gootuun akka ilma namaa nama taateetuma dhiyaattee waan silaa dandeessan kan ni ta'e kutuu qofa. Akkasii bara. Kanaaf obboleessa kiyya. Obboleettii tiyya waan hamtuudhaa walitti yaannaati. Waan adda addaatu fuuneeti sheer goonaati. Waan adda addaa waan sila ani hin qabne fuuneetu walirra keenyaa waan ati hin qabne fuudheetii zinjaa. Idda waan akkasiisan waliin jechaa oollu daataa keenya kana waan gaariidhaa yoo dalayne akkam jettan. Waan uumama gaariidhaan mee haa dalaynu. Sagalee ittiin haa taanuuf mee obboleessa keenya kana. Akka Oromoodhaatittis akkuma amantiitittis akkuma bifa sila isin feetan hundattuu mucaa keenya kanaaf sagalee taane akka inni nuufayyu haa goonu. Maaliif biiti suni isa wanni yaachise isiniimu sila Oromoo niin qabaaje garuu biyyaan keessa jiru tana keessa bahuu niin danda'aayidha. Galee biyya san dhaqee waan takka godhachuu niin danda'aayidha. Hawaasa bal'aadha qaba. Hawaasa isaa san keessa yoo dhaqee gargaarsa ni argata. Garuu haalli ammaan tana Suudii tana keessa jiru haala fokkataadha. Yeroo ilmi namaa
keessaa ba'uu hin dandeenye waan ta'eef haati ilmoodhaa wajji rakkachuudha jirti shaaraarraa jechuudha. Ilmoodhaan galfadhee yoo danda'anis jaarsa kiyyaa wajjin wal gargaarree waan takka godhannaa warroottan ja'uufaadhaa jira. Warroottan ammoo ilmoo tanaan firraa galchee anis galee waan takka biyyatti illee taatu waa godhadhaa warroottan ja'uu jira. Warroottan kanaas rakkoo taraa'uu hin danda'u jee warroottan galuudhaaf dhaabbatuu jira. Tana jidduu ammoo uummanni adda addaa kan dhukkubsatuu jira kan adda addaati jira. Gartanii galaa hin jiran jechuudha namni karaa irratti rakkachuudhaatti jiran. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbi irraa haa laafisu. Wanni nuti goonu immoo nama kana dhukkuba kaleedhaa jechuun safaataadhaa miti. Safaataadhaa miti. Diraamaa kalee takkanaa kalee haqaliit seetee waan jaamaasanii miti dubbiin. Dubbiin sanii miti. Sigalee kaleedhaa jechuun safaataadhaa miti. Dhugaadha dubbiin haqaliit hin fakkaattu garuu obboleessa ifii kan dhukkubsate cinaa dhaabbachuun garteemi gargaarsa waliif godhu jechuudha. Waan danda'uun namni wal cinaa dhaabbata. Takka riyaalli takka qarshiin takka taniin ani darbu ta'atiin ma darbitu tun gaafa walitti qabamte waan guddoodha taati. Kanaaf namuu waan dandeenyuun obboleessa keenya kana cinaa haa dhaabbannu. Mustafaa Khaliifaa kana cinaa haa dhaabbannu. Gartanii mucaan kun gaafa lubbuu qabu maali gaafa fayyaa qabu hadiisa himaa ture. Waan adda addaa dabarsaa ture. Gartanii kanaaf nama akkanaa kana cinaa dhaabbachuun hedduu gaariidha. Namuu bifa dandeessaniin wal cinaa dhaabbadhaa. Sagaleellee tahaadhaaf warroottan goofandimii banuu dandeessan goofandimii bana. Achirratti namuu waan danda'u ni gargaara jechuudha. Warroottan goofandimii banuu dandeessan goofandimii bana. Maaliif jennaan karaan goofandimii inumaatu warroottan Ameerikaa fi Awurooppaa fi kana majiraniif hedduu laafaadha. Achi manarraa bahanii baankii barbaaduudhaa fi Western Unionii dhaquudhaa fi kana dhaquun hedduu ulfaata. Ammoo Western Unionii dhayitee maallaqa tokkoon ergaa yoo ta'e eessatti wal beeytaa? Nama kana eessa beeytaa? Maal keetii? Gartanii keezii UN si gaafatu tokko si gaafatan. Faranjiin jechuudha. Innaawaa. Sigalee doolaarra 50 erguudhaaf yookaan 20 erguudhaaf 100 erguudhaaf eessa beeyta siin jaa nama kana. Sigalee eessa beeytaa? Eessatti wal beeytanii? Maal irratti erguu fi dandeessaa? Amma dura ergitee fi jirtaa hedha. Sigalee waan adda addaa kana si dura kaan jechuun maali isaan biyya isaanii tana keessatti faranjiin wal gargaaruun hin beekan isaan. Walii erguu akka keenyaa kanatti hin beekan. Haalli amma biyya teenya keessa jiru haalli namootan keenya kanarratti argamu isaan bira hin jiru. Kanaaf waan akkanaa kana gaafatan hogga waan akkanaa kana isin gaafatan deebisaa bareedduu deebisaadhaaf. Deebisaa bareedduu deebisaadhaaf. Namni kun nama biyya tiyyaati yottee maatii miti. Namni kun nama biyya tiyyaati. Kanaaf waan kana erguufi fedhaa wal beeyna dhumee jira jechuudha. Sigalee kanaaf wanni isin gootan warroottan Western Unionii fi maalii fi kana hawaalaadhaa fi kana dhayneettan waan ulfaatuuf yommuu goofandimiin baname hedduu laafaadha. Manuma kee keessa teessee akkaawuntii keetirraa waan dandeessuun cinaa dhaabbattee jechuudha. Gartanii wanni sun hogga walitti qabamtee waan guddoodha taati. Waan guddoo waan taatuuf namuu bifa dandeenyuun wal cinaa haa dhaabbannu obboleeyyan kiyya. Bifa dandeenyuun akkuma silaa waa'ee siyaasaatii fi kana fiigaa oollutti waan dandeenyu yoo wal cinaa dhaabbanne arraan tan obboleessa keenya kana ni fayyifanna jechuudha. Sigalee tan haa goonuun dhaamsa kiyya. Dhaamsa obbolummaadhaa. Dhaamsa oromummaadhaa. Dhaamsa nam tokkoo. Dhaamsa namaaf yaadu. Dhaamsa namaaf rifatu. Dhaamsa namaaf nahu. Kanaaf mee isin hundinuu yaada bareedaadhaan koottaa wal cinaa dhaabbannee obboleessa keenya kana haa gargaaru. Akka beektan teemi. Kanaaf warroottan ala kana jirtan goofandimii banaa.
gofandimii banaadhiitti akkasitti obboleessa keenya kana ni gargaaran waan dandeenyu jechuudha. Waan dandeenyu kana goon asii mana keessanirraa kaatanii bikka hawaalaan jirtu deemuudhaaf kun ni ulfaata dhugaadha ni beena. Garuu yommuu gofandimii banamte mana keessan keessa teessanii waan dandeessan achirra kafaluu dandeessan jechuudha. Achirratti waan dandeessan godhuu dandeessan. Sigalee obboleessa kee kana yoo arraantan waan dandeessurraa irra sadaqatte garteemi rabbiin waan guddoo bikka san sii buusa jechuudha. Wanti takka illee wanni sirraa irratu hin jiru. Kanaaf obboleessa kee obboleettii kiyya. Shamarran keenya dargaggeessa keenya warri waa qabdan cinaa dhaabbadha. Warroottan kunis du'aayii godha. Du'aayiin ifiifuu dawaadha. Isinii galee du'aayiin ifiifuu waan gaariidha. Wannummaan du'aayii gaa hin jiru. Ammoo du'aayiidhaas godhaa waan dandeessaniin qarshii haa xiqqaattu haa guddattu namu waan qabdan keessan harka naqaatii obboleessa keenya kana cinaa haa dhaabbannuun isin jedha. Akkas akka beektan tana godhaatii akkasitti achi booda karaa siyaasaa dabra. Karaa siyaasaa dabra. Hogga namni ifii tokko rakkate, hogga namni ifii tokko dhukkubsate, nama ifii kanatti as deebi'aniiti nama ifii kana fayyifatanii waan danda'aniif kana godhanii karaa biraatitti kutan jechuudha. Seegalaame kanaaf Oromoo keessa odoo namni keenya dhukkubsachaa jiru namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee yaada tokko kannatu barumsa tokko kannu hogga namni kanaa kun nurraa dhabame akka beeki nama barate arkachuu dandeessu. Nama barate arkachuu dandeessu. Walaakiin wallaala akka xiyyaatiif akka keessanii hedduudha arkanna. Wallaalaan akka xiyyaatiif akka keessanii maliyaan hedduu kabarate hin jiru. Namootan barate kana namootan ilmii qabu kana haa hambifannu waan dandeenyuun namootan barate waa barsiisu kana ustaazaa fi ustaazitti waa barattee barsiistu tana haa hambifannu obboleeyyan kiyya. Maaliif seetanii beektanii barumsi isaan dabarsan kuni isa kana bira buteeti nullee gahee ilmaan keenyaafillee hafee ilmaan ilmaaniitiifillee hafa. Viidiyoon umrii dhagabdi. Nuutitu umrii hin qabne malee viidiyoon umrii dhagabdi. Umriin viidiyoodhaa dheertu yoo feesbuukni sun gubachuu baate umriin viidiyoodhaa dheertu akkuma Hamza Amaan jechuudha obboleessa keenya ka du'e Rabbi rahmata haa godhuu fi akkuma Hamza Amaan jechuudha. Amma feesbuuka isaa san waan babbareedduudha ittiin dabarsaa ture. Yeroo namni waan san arkee sheer godhee yookaan laayikii godhuu fi kana hunda waanuma inni dabarsisaniitu ummata bira gahaa jechuudha. Sigalee kanaaf sharriis ta'u khayriis ta'u wama silaabbichi facaafateetu ummata bira gaha. Kanaaf warrootan waa babbaratan kana warrootan hadiisaas ta'u warrootan quraanaas ta'u warrootan babbaratan kana yeroo isaan nu jalaa dhukkubsatan yeroo isaan nu jalaa miidhaman hambifachuu haa dandeenyu. Cinaa dhaabbachuu gargaarsaan wama adda addaatiin haa wanni taanu yoo nuti gargaaruu illee dandeenye namatti haa bilbiluufi aboo kootu meesiititu gaanarra wayyaadha. Kootu obboleessa keenya tokko dhukkubaati. Kootu namni sun nama quraanaa fi kanallee barsiisu nama hadiisa barsiisuuti. Kootu haalli maantanaa haala hamaa waan ta'eef haala fokkotaa waan ta'eef yoo ijoollee teenya tana waan akka hadiisaatiif kana yoo itti himnee asirraa yoo xiqqishollee taatu waa itti himnee lafatti firraa qabne malee ijoolleen nu harkaa baati hoottaa jedhee namni nama akkanaa kana hambifata. Yoommoo nama wallaalaa taate hoo yoo nammoo nama wallaalaa yoo taate akka ummata keenya kana Awurooppaa kana keessa agarteemi ati ilmoon xiyya akka faranjiin naa deemtu warra joofaadhaa jira ummata keenya Oromoo keessa. Uummanni keenya Oromoodha. Ilmoon xiyya akka faranjiin naa deemtu gabrummaa keessaa baanee jirraa sin jaan. Gabrummaa namtuun tanaa beeksigaa. Gabrummaa namtuun tana. Sigalee gabrummaa namtuun ilmoon xiyya akka faranjiin naa deemtu gaheettee ilmoo ta'e tana waa hundarraa mulqitee akka faranjiitti gadhiifte yaa waylish. Sigalee
yaa waylish ilmoon ta'e hoggasan garagaltee si dhiitti jechuudha meeqa garree bar hedduu garree jechuudha sigare ilmoo haadha dhiittu faadha garree bar ilmoo haadha dhiistee deemte faadha garree sigale warra akkasi gorsinee gorsa keenya kana didanii faranjiin ilmaan isaanii san guddisuuf jirtu faadhaa jira yaanas bar khasaaraa warri biyya faranjii keessa jiru kuni khasaaraa isaan ittiin jiran manni himeen fixuu bar isini gale manni himeen fixu isinuma lafa nagayaa jirtanii bar hay maal taatan tan hoggaan kaasu gaa mataatiitu isaan oowwa tan hoggaan waan akkanaa kana itti kaasu mataatiitu isaan oowwa maaliif duraan if gadhiisan faranjoofnee jira biyya guddattee dhufnee jira ameerikaa dhufnee jira kanadaa dhufnee jira awurooppaa dhufnee jira ja'anii akka faranjii deemna ja'anii gartanii if gadhiisuu takka akkuma amma tiktok irraa goggodhatan kana gartanii akkuma amma tiktok irraa goggodhatan kana jechuudha haati asii tiktok irraa achi capparti ilmoon achi immoo feetu Naayijeeriyaa fidatti feetu Paakistaanii feetu Afgaanistaan fidatti jechuudha mana isaanii keessa maal ijoolleen biyya Arabaa barna ga'ee qabdii bar maal taatan biyya Ameerikaa fi Kanadaa fi Awurooppaa fi kana keessa maal jenneti isinitti himnawoo qaanyiin numaatu as jirti qaanyiin badduun as jirti bar hay odoo haati bar intalati yetan abaluufiin kannaa jettee eedu intalti isii Naayijeeriyaa dukkalleelii fakkaatu kana fitattee ol dhufti bar sigale haadha waa takka illee isin naqu jettiin laalaadhaan haadha isii tan ji'a 9 garatti baadhattee isii dhaalte tana jettiin maaliif haadhaatiitu intalti tiyya akkanatti na haa deemtuu jee guddise akkasuma wajji warroottan karaa bareedaa irra guddisanillee ni jiran ilmoo isii jechuudha karaa bareedaa irratti naamusaan warroottan guddisanii jiran warroottan akkasiisan rabbi irratti haa irraanfatu yennan mallee warroottan akkasiisan rabbi irratti haa irraanfatu yennan warroottan kun ammoo nuti biyya guddattee jirra kan ga'uun jiru akkanatti deemna ilmoon xiyyaas akkatti deemti yaan ati xiqqishoo koofiyaadhaa fi waan akkanaa xiqqishoo karaa diinaatiif kana achi deebitee wanni taanaan kanneen bara akka Itoophiyaa irraa dhufanii jiranii isiin jaan warrummaan deengadda bar dhoqqee hamtuu san keessaa dhufe sii galee kanaaf warroottan ilmaan qabdan biyya gurguddatte kana keessa jettan ijoollee teessan qabadhaa waa'ee diinii fi kana babarsiisa gartanii ustaazotaa fi kana bikka agartanitti carraa agartan hundatti itti fayyadama barumsa isaan asirraa daddabarsaa jiran barsiifadha gartanii barsiifadha ammoo barsiifachuudhaaf hogga ustaazonni kanaa kun dhukkubsatan akka isaan deemanii wallaanaman akka isaan mana himaa argatan taasisa qarshii baasaa keessa isaan tola isin babarsiisaa jiranii isinoo maaliif baasuu dadhabdanii dhaabar baasumaa dadhabdan waan dandeenyu yoo baasnee waan takka yoo gooneefoo yoo isaan kana cinaa dhaabbanneeoo kana haa goonu isinis warroottan ustaazaa fi jettan ohaa sheekotiin tun gartanii warroottan qabdan ni qabdan warroottan qabeenya qabdan ni qabdan isinuu hin dubbattanii akka wanni dhaati guraagee dhaati isinuu hin dubbattanii wanni gootan community takka gad dhaabbadha community sheekotii yookaan community ustaazotaa takka gad dhaabbadhaati yeroo ustaazin tokko ka social media irra beekamu tokko yookaan ka social media irratti hin beekamne yookaan ka lafarra taa'ee barsiisu yoo inni sun ka dhukkubsatu ta'e gargaarsa silaa qarshii walitti qabamee kan community san keessaa baastaniiti nama saniin gargaartan jechuudha waan agaammaan tana community akkasiisa waan hin qabneefi nutis ol baanee nama keenya hawaa asirraa waa babarsiisu kanaaf sagalee ta'aa jirra jechuudha silaa namni ol beetu if rakku
silaa isin waan akkasii san dhaabbatanii lafarraa silaa qabaatanii namnummaanuu ifirra kubeeka. Kanaaf hanqina qabdan isinis warroottan ustaazeef hin jettu, warroottan wayii isinitti himna jettan, warroottan wayii isin barsiisna jettan, warroottan hadiisa isin barsiisna jettan hanqina qabdan kana guuttadhaame. Gartanii tabarumsaa waa takka illee wanni isin irraa hafin jiru garuu bikka tana guutaaf irraa bikka tana guutaa yeroo isin dhukkubsattan akka hawaasni illee isin cinaa dhaabbatu tana godha. Hawaasnummaanuu yookaan sheektichi kun sheeka jabaa sheeka hawaasa bira beekamu yoon ta'in namni hin gargaaru beeka. Nama kanaa kana ka gargaaru wanni godhuu qabu ka sagalee ta'uufi qabu sheekticha guddaa akkasiisan jechuudha. Sheeka baluu jeebar abaluutti jeenamu ka salaatu fi kan hin salaanne hundinuu kan wusseeffatu fi kan wusseeffanne hundinuu ka istanjaa godhuu fi ka dhaabbatee fincaanu ka fincaan fira yaasu hundinuu sheeka baluu jee jennaan maallaqa firraa baaseeti dafee waan sanitti wanni godhe jechuudha. Hanqas takka jechuudha. Kanaaf namni keenya kan salaatuu fi kan hin salaanne illeen gaafa shee abaluutitu jee ja'an maallaqa baaseeti wanni godha. Amma silaama yooma keessattuu ustaad raayyaatitu ustaad raayyaa ifi sheek Amiin Ibroodhaatitu waan akkanaa jee silaa jee namni hay baqlaawaan hin salaanne baqlaawaan dhaabbatee fincaanu waan baasu garteemi kasalaatu san dura baase jechuudha. Namtittiin dhaabbattee fincaantu namtittiin istanjaa hin godhanne badhalaa namaan tanaa dhaabbattee fincaantii bara. Ilmaatu amma dhalaan tuubboon hundinuu tolfamtee fi tuubboo san fittachi qabdeeti gatteessee fincaanuurra tuubboo san keesha keessaa boorsaa keessaa as baatee fittachi qabdeeti fincaante madhalaan. Xaaxaa fitatte madhalaan. Sigale dhalaanuu silaata dhaabbattee fincaantuu ustaaz raayyaatitu qarshii baasaa jee sheek Amiin Ibroodhaatitu maallaqa baasaa jee ta gargaarsaa gaafa ja'anii sagalee isaaniititu kana jechuu kana itti himan dafanii baasanii ta salaatu daran ka salaatu daran ka hin salaanne ka dhaabbatee bira fincaanu kanaatitu qarshii gargaarsaa san baasa. Hangas takka uummanni keenya warroottan abbootilee amantii kana sheekotiidhaa fi ustaaza keenya kana dhagaha jechuudha. Kana ka godhuu qabu isinii warroottan ustaazota warroottan sheekotii tana isin waan akkanaa tana godha. Community takka gadhaabaati akkasitti akka hawaasni illee isin cinaa dhaabbatu godha. Akkasi yeroo gaarii nu qabaadhaa obboleessa keenya kana sagalee tahaadhaaf gargaarsa godhaadhaaf waan dandeessanii cinaa dhaabbadhaa. Oromoon hundinuu tanaan isinin jaa yeroo gaarii nu qabaadhaa fayyaa nuu taha sa'aan teenyaas kuttee jirti nageetti nu jiraadhaa isinin jaa. Ma'a salaama yeroon kutteeti.